daawwattootaaf dhaggeeffattoota OBN International sagantaa Dirbaba Oromummaa sagantaan Dirbaba Oromummaa torbanitti guyyaa tokko kan isiniif darbu arrasii keessummaa qabannee dhiyaanneerra hojii ogummaa gaazexeessummaatiin kan beekamu Bafiqaaduu Morodaa baay'een keessan hin beektu. Bafiqaaduu Morodaa sagantaa Dirbaba Oromummaa OBN Internationalitti isan qopheessu kanarratti hati haaraadha. Kanaan dura OBN International irratti dhiyaattee ta'ee inni ifte ta'ee hin beeku. Garuu sagantaa kanarratti anaa fi keessummaadha. Baga nagara sagantaa kana naa dhufte siin jedha Bafiqaaduu. Galatoomi toleera. Atillee galatoomi naaf feeruu keetiif sagantaa kanarratti. Bafiqaaduu yeroo tokko yeroo duraanii ati isaatti turtesi yeroo ni gabataa miidiyaa hojjetaa turesi sana booda risaa miidiyaas jennee waliin hojjetaa turre ati nama giddu galeessummaatti beekamu nama akka madaala giddu galeessummaa tokko irra teessee waa'ee siyaasaa biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa ilaaltudha. Barreeffama keerra guddaa isaa afaan Amaariffaatiin barreessitaa haa ta'u malee baay'ee ergaa gadi fagoo waan qabudha jechaadha. Kunis muuxannoo waggaa dheeraati qabdu nu agarsiisa jechaadha. Bafiqaaduu har'a kanan asirratti si afeeruu barbaadee fi barreeffama kee torban darbee ati barreessite tokko abjuu Dr. Abiyyii fi bibirrannaa koo barri'aa koo yookaan qiyyatii koo kan jedhuuni waan dhugaa baay'ee of qabu tokko keessatti barreessiteetta. Mee isa sana hundumaa akka afaan Oromootti naa hiikisiin jechuuf hin deemu. Namni tokko yeroo waa barreessuu kaa'u yaada bal'aatu bifa barreeffamaatiin gabaabsee kaa'a waan ta'eef isa kanatti innoo illaaboreetii goonee maal jechuu barbaaddemee Bafiqaaduu barreeffama keessan irratti maal jechuu barbaaddeeti? Toleera akkati dura kaastetti waggaa baay'ee hojii gaazexeessummaa kanarratti wal beekna. Biyya keessattis gaazexaa mataa kootiin qaba. Amma danda'ame gaazexaa sanas immoo akka hin loogne gochuu irratti ni hundaa'ne yaada bitaan mirga jiru hundumayyuu ilaalaa mootummaadhuma la sana iyyuu taayitaarra jiru saba hacuucaa jiru sana gorsuu yaalaa turre. Wanti isin gochaa jirtan kun gaarii miti sabaaf hin ta'u biyyaaf hin ta'u nama miidhaa jira jenneeti kan barreessaa turre. Malee taayitaa nuu kennaa isin fonqolchinee taayitaa qabanna jennee dubbachaa hin turre. Kanumaaf hidhamaa turre, kanumaaf reebamaa, kanumaaf immoo ari'atamaa, kanumaaf immoo biyyaan bahaa turre. Ala sanas kanumaan gochaa turre. Ammas eegan biyyaa bahee keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti al tokko wantan barreessu waan biyyaaf ta'u, waan sabaaf ta'u, garee addaa deggeree isa kaan tuffadhee isa kaan immoo ulfina kenneefi miti. Hundumtuu dhugaa mataasaa qaba jedheetanii itti amanaa. Dhugaa sana immoo wal dhaggeeffachuudhaan, wal hubachuudhaan, fudhachuudhaan kan nagaan dhufuu danda'u. Kanan yaadu. Kanumarraa ka'eetan egaa amma haala biyya sana keessa jiru. Keessuma immoo eegaa haalli jijjiiramaa kun waggaa lamman darbanii, waggaa sadan darbanii as kan jiru haalli biyya keessa jiru suni fi amma immoo wanti godhamaa jiru fuula duratti immoo maaltu ta'a laata sodaa maaliitu jira waan jedhu ilaaluudhaan waan sana barreesse akkuma jette mata duree barruu gabaabduu sana kanan godhe abjuu Abiyyi Ahmadii fi bararraaqa koon jedhe. Egaa abjuu jechuun abjuun hundumtuu waan milkii ta'uu dhiisuu danda'a. Al tokko tokko. Akkuma beekamu abjuun akka itti hiikanitti jedhe. Ani kanaan dura yaada gaarii yaadaan dhaga'uu barbaadu hooggantoota biyya sanaarraa lammii biyya sanaarraa namoota siyaasaa biyya sanaarraa yaadan dhaga'uu barbaadu. Waggaa lamman dura ala jijjiiramni kun jalqabame keessumaa Dr. Abiy Ahmed irraa waan inni dubbatu irraa waan isaan dubbachaa turan irraa komee tokkollee qaban itti gammadaan ture. Shakkiin koo sodaan koo maal ture abjuun sun tasuma hiika bade akka hin taanetti hiikame
akka qilleensa irratti hin hafne akka hin banneedha kanan jechaa ture. Yaa waan garaagarummaa siyaasaa qabnuuf akka diinaatti wal ilaaluu hin qabnu. Kun waan gaariidha. Kanatu jedhamaa ture. Hidhaa namaallee warri kanaan dura nama waggaa 3 waggaa 4 hiitee ganaa qorachaa jirraa jetta. Trendii sana qabna. Dr. Abiyyi faan dhufanii nu nama hiinee miti kan qorannee finnee qulqulleeffannee namni sun yakkamaa ta'uusaa eega barree booddeedha hiina yoo hidhaan nurra jiraatu. Waan kanaaf waan kana fakkaatan. Dhaabbilee siyaasaa warra ala jiran warra qawweedhaan illee lolaa jiran obbolaawwan keenya warra bosona keessa quuqamanii bosona keessa galanii mirga isaaniitiif qawweedhaaf lolaa jiran ittuu hin hafin hunda isaanii biyyatti deebisanii jarana kottaa hin mari'annaa teenyaa sobne waan biyya kanaaf tolu irratti tokko taane yaada keenya walitti bubuufne kan kooduwwaa ittuu hin jedhin kan keessanis fudhannee keenyas isinii kennine iddoo walitti galtu iddoo wala keessaatti dhufne biyya kana geggeessinaa saba kana immoo galmaan geenya waan jedhutu ture. Anaaf akka abjuutti ilaalaa ture akka abdiitti ilaalaa ture waan gaariidha waan sun abjuu kanan jedhe sana. Egaa bararraa qabkoommoo kanan jedhe maa inni tarii aalamma tokko mul'ataa jirutu jira. Haala sanaan wal qabate abjuun suni hin dabee laata hiika badee laata akka kanaan dura nu abdachaa turretti akka abjuu sana an hiikaa turetti deemaa hin jiruu laata. Fuula duratti yoo abdiin sun karaarraa dabee jedhe yoo abjuun sun akkani hiikadhetti hin taane ta'e maaltu dhufuu danda'a biyya sana keessatti saba sana keessatti maaltu dhufuu danda'a waan jedhu yaadeetaniyyuu bararraaqaa ture. Waan sanaadha kanan barreesse. Ani akkuma asirratti kaasee dhaaba siyaasaa kamiifiyyuu hoogganees loogees hin beeku. Loogiin koo sabaa fi loogiin koo dhugaadhaa fi sanuma irratti hundaa'eetanii jechuu kooti yaada sana kanan kaase. Amma gaa kanarraa ka'uudhaanii mee ati akka nama mootummaa bara dargii akka kana nama siyaasatti bishaate hin turre garuu amma tokko quba qabda. Bara wayyaanee jalqaba wayyaanee irraa 94 irraa kaasee beekaa ati nama gaayitaayyuu hoogganaa qopheessaa gulaalata tokkoffaa jechaadha. Chief editorii nama turtedha. Waan ta'aa ture hin beekte jechaadha. Amma immoo moor wanni taanee gorora liqimsinee dubbii ilaallu irra jirta. Kanaaf amma abjuu ajennu mul'ata ajennu Dr. Abiyyi Ahmedee akka Prime Minister biyya Itoophiyaatti qaban jettee atabdii irratti gataa turte keessaa tasuma abjuun sun hiika badee akkan yaadetti naan taane kan jirurra jirtamoo ammi tokko abjuun sun hiikaa tolee ammi tokko immoo badee jira kan jedhu qabdamoo yeroo kana keessatti mee akka nama bilchaataa tokkotti maalirraa eeddame abjuun sun gara kamitti hiikamuutu irra ture gara kamii hiika garamitti jallate badee kan jedhu kaname ifumaa ifatti akka nama gaazexeessitootaatti utuun dhoksin eenyuuf utuun loogin utuun dhoksini mee waan sitti dhagahame tokko naa himime abjuu kana garamitti hiikame jettati. Yeroo tokko afaan Amaaraatiin barreesseen ture dhiyoo kana gabaabduudhuma wayii tokko maanni yaannisee abaarsa diina nama tokko tuyyuu yaadaan egaa diina koo abaaruudhaaf jedheetuyyuu abaarsa gaarii barbaacha deema. Karaa deema abaarsa gaarii daggala keessa ta'uttuma karaa deemuuttuma deemu abaarsi lafarra jiru ammarraa lafarra jiru hundumtuu quubsuu dinnaani abaarsa gaarii kan diina isaattiin abaaru barbaachuudhaaf deemaa jira. Achirraa dhufeetuyyuu abaarsa maalii irratti ba'a? Biyya Itoophiyaa jedhamtu sanaa akkati hoggantuu siyaa godhu abaarsa jedhu irratti baay'eetuyyuu isheen kun gaariidha jedhee fudhatee walalottiin ishee dhumaan dhumti. Ilillaa ergimaan kan jettuudha.
biyya Itoophiyaa jedhamu sana hooggananii rakkina daayinaamiksii biyya sana keessa jiru hundumaa walqixxeessa, hundumaa quubsanii, hunda garaa quubsanii, hundumaa gammachiisanii sabaaf sablammoota jechuudha. Ilaalcha adda addaa jira, amantiin jira, seenaan rakkoon bara 150 dhibba keessa 60 30 keessa tuulamee dhufe kun jira. Waan sana hiiktee hundumaa gammachiiftee hojjetta jechuun waan danda'amu eenyuyyuu dhiisiiti nama dhiisiiti ani beeku akka amantiin keenyaatti waaqumtiyyuu gubbaadhaa gadi bu'ee rabbiyyuu gadi bu'ee kana godhe chaalenjii guddaatu isa eeggata jedhee tayyaadha. Rakkisaadha biyya sana keessa fedhii jiru hundumaa akkomodeet gootee bulchitee nama hunduma garaa ciibsitee bulchuun rakkisaadha. Kanaafuu amma akka inni ulfaataa ta'e nan beeka. Yaanni akkamitti nagaa buufne biyya hundumaaf taatu ijaarrala jettee jettu ilaalcha koo duwwaa abjuun egaa amma akkuma abjuuttis mul'ata jedhi akkuma abjuuttis yoo fudhanne akka mul'ataattis yoo fudhanne namni tokko lafaa ka'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu kuni seenaa akkanaa qabdi, rakkinas akkanaa qabdi, rakkinicha dhiifnee yaada adda addaa siifachii walitti finnee kana goona jechuun waan tokko. Isarraa kaatee immoo an abjuu akkanaan qabaa, mul'anni koo kana hundumaa mul'ata koo kana duwwaadhaan yoo hojiirra oolfadhee biyya kana rakkina keessaa baasuu, rakkina biyya kanaa hiikuu danda'a jechuus hin dandeessa. Kun rakkisaadhaa garuu baasuu hin danda'u. Natti fakkaata Abiy Ahmed mul'ata mataa isaanii garee isaaniitii wajjinis kan qabanu fudhatanii dhufanii ta'a. Mul'anni isaan qabatanii dhufan sun immoo garee tokko tokko irratti nama tokko tokko irratti yookaan immoo ilaalcha tokko tokkoon walitti dhufuu dhiisuu danda'a. Nama mufachiisuu dhiisuu danda'a. Kanas sammuu keessatti qabaachuu qabu natti fakkaata. Amma wanti ala sana jiru adda adda ba'aa jira. Oroma deebinee dhimma saba keenya irratti dhimma Oromoo irratti dubbachaa jirra. Sabni Oromoo jibbinus jaallannus egaa jijjiiramni biyya sana keessatti dhufe wareegama ilmaan Oromoo hadda dureedhaan kaffalanidha. An kanatti amana. Ilmaan Oromoo kan immoo kanarratti kaffalanii fedhii isaaniitiif. Fedhii isaanii akka fedhii abbaa biyyummaa fedhii acuuccaa isaanirra gahe miidhaa isaanirra gahe ofirraa fonqolchanii mootummaa isaaniif ta'u. Mootummaa Oromoo hin dhiibne, mootummaa Oromoo hin saamne ijaaruudha akkuma waliigalaatti. Bakka adda addaatti yoo deemte aktivistoonni beekamtoonni jaarsoliin biyyaa abbootiin amantii abbootiin gadaa mootummaan Oromootu dhufe jedhanii waltajjiitti addabaabayitti ba'aniitu lallabaa turan. Kuni waan dhoksaa miti. Waanis fakkaataa turedha. Waanis abdii namatti horeef ture wanti kun. Achi deebinee egaa amma gaafa ilaalaa jirru dhugaa lafarra jiru dubbachaa jirra. Biyya sana keessatti yeroo ammaa yoo nama mana hidhaa jiru yoo lakkaa jette akka sabaaf sablammiitti akka sabaatti yoo lakkaa jette caalaansaa Oromoodha. Argaa jirra. Firoottan qabna baadiyyaa keessaa kun olola miti. Namni du'aa jira, bitaan mirgaan du'aa jira. Kana miti kan nu barbaadu. An akka kootti ka kubbaa kootiin qaba. Oromoo kamiin iyyuu dhakaati natti darbadhu. Dhoqqee ati natti dibu. Deebisee dhakaa sittiin darbadhu. Deebisee dhoqqee sittiin darbu. Ka kun qaba. Akkuma kana yaala Oromoo tokko irratti Oromoon tokko dhukaasa banuu ajjeesuu hin qabu jedhee tan amana. Jira karaan. Ala waan sana waan amma lafa irratti ta'aa jiru kana ilaalu, alan argu, alan dhaga'u abdiin kanaan dura, mul'anni kanaan dura ture, wanti dubbatamaa ture suni karaarraa dabee deemaa jira laata. Abiyyuu amantii mataan isaanii mul'ata kanaan dura qaban sana harkaa fudhatameera laataan jedha. Egaa ala namoonni biyya kee ala yaadatta Asmaraadhaa, biyya Ameerikaati, biyya Awurooppaati, paartileen mormitoota adda addaa ala waamota hunduu didichee biyyatti deebi'eera. Inni kaani dhaqeetan saba kootiif hojjedhaa. Alaala taa'ee nun baasu. Achuma saba koo keessa ta'ee saba ijaaraa
waan sabni sun nyaatu dhugu nyaachaa yoon xinnoo nagaa argadhe yoon karaa fuuratti hin baafadhu argadhe chaansittii kanatti fayyadamaa saba ijaaree saba kootiif hin hojjedha jedhee inni gale jira. Inni kaan immoo jarattiin kun gamnuma fakkaatti garraamii wayii fakkaatti Oromoon garraamiidha dhagnee itti siqnee bira teenyee kakkaballee walirraa ari'annee taayitaa biyyattii sanaa fudhanna jedhanii warri didichanii galan jiru. Tarii jarrabshaalummaadhaan galan kun mul'ata sana karaarraa dabsaa jiruu laata harka keessa galfatanii dabsaa jiruu laata waan jedhus nan qaba. Kanuma gaa babarraaqni koo kan jedhuna wantan amma ilaalaa jiru waan tokko irratti. Dhala namaati kan hundeeffachuu qabnu. Horii miti, diinagdee miti, dursee kan jiru nama. Lubbuun nama tokko darbuu hin qabu. Amma guyyaa guyyaadhaan namni lama namni sadii hin du'a jennee argina hin dhageenya. Halan kana dhaga'uu nan sodaadha. Du'a bulaa kootii, du'a abbootii, du'a lammiilee kootii dhaga'uu fi arguun yoo nan rifachiifne, yoo nan sodaachisiifne, yoo abdii nan kutachiifne maaltu na kutachiisuu danda'a maaliifan jira. Kana sodaan koo. Karaa biraa ammas taanaan wanti sun hiikan argatu jibbaatarra geenyeerraa waan jedhu abdii hin kutadhu. Jira karaa nammallee iddoo tokkotti dabeera ta'a yaanni suni mul'anni suni ammallee itti deebi'uus hin danda'ama ammallee karaa hin jira waan jedhu qaba. Inni asirratti beektaa waan amma jette kun waan kijiba qabu miti waan guyyaa guyyaatti dhageenyu kana wanneen lamaan sadan tokkotu jira. Gama tokkoon namoonni mootummaa kana keessa harka loofatee kan galetu jira. Yeroo tokko baay'ee wayii koloneel Gammachuu namni jedhamu adda bilisummaa Oromoo irraa hidhamee ba'ee waan bakki Dr. Abiyyi wajjin carraa argadee wajjin haasa'ee waan ta'aa jiru kana Dr. Abiyyi hin beeku qubayyuu qabu kan jedhu tokkotu gurra nu buutee ture. Wanneen tokko bakki adda addaatti kaa'amu tokko waan isaan quban qabdeeyyuu fakkaata. Waan isaan haasaan irraa haasaan paarlaamantaa isaan irraa haasaan miidiyaa tokko irratti haasaan irraa waan amma sooshaal miidiyaan akka guddisee dubbatu kana dhumiisa namoota hidhamuu manni gubachuu jedhamee dhageenyu footoo arginu kana isaanii akka kana ni ta'u argitu jechaadha. So ati muuxannoo amma warra keessattuu warri hamatamu warra ilmaanii Minilikiin faarsan kana. Ilmaan Minilikiin faarsanii naftanyummaa isaaniitiin boonan kanatu jiru. Anaafatis hin beekna. Ispeeshaallee moojjin hojjettee iyyuu hin beekta. Haxxummaa jara kanaa hin beekna. Haxxummaa yeroo jennu haxxummaa hannaaf shafxiin nama caaluuti kan nuti jennu malee haxxummaa bilchina siyaasaatiin beekumsa biyya lafaatiin nama caaluu miti. Isaan qaban kana keessattis hin beekna. Jarri kun waan akkasii keessaa harka keessaa qabu kan jedhu shakkii hin qabdaati. Maaliif shakkii guddaan ammayyuu balaaleffannaan guddaan ammayyuu isaan kana naftanyoota harka keessa galfatee Oromoo miidhaa jira kan jedhudha. Tasumayyuu gara naftanyoota kana amannaa immoo garuma Tigiree garuma Wayyaanee sanatti iyyuu deebi'uutu irra filatama sadarkaa jedhutti namoota haasaantu jira. Isa kanatti maal jettaati? Jarri kun harka keessaa qabu waan itti fakkaata muuxannoo qabdu amala jara kanaa beekuurraan kan ka'e. Wanti ilaaltu jira, wanti lafarratti argitu gaa jira. Maa inni Dr. Abiyyi mataan isaanii as ba'anii wanti isaan dubbachaa turan al tokko isa amma sabboonummaa jedhu kanarratti sabboonummaa Itoophiyoomummaa kana gabbisuu qabna, guddisuu qabna, sabboonummaan biraan hin barbaachisu waan jedhu ba'anii dubbataniiru isaanis. Wanti kun dubbatameera. Eessaa dhufe wanti kun gaafa jennu warri kana leellisan jiru. Warri kana propaageet godhan jiru. Warra tikaaftee maqaa barbaadde kenniif. Jarri kun immoo galanii harka keessa galfatanii warri tokko kan achitti hafanii jiru. Warri biraa immoo akkuma asii yaadanii deemanii gurra jaraa micciiranii karaa jarri barbaadu irratti deebisuudhaaf dadhabanii warri jibbaatanii deebi'anii biyya kanatti biyya alaatti deebi'anii olola oofuu jalqabanu jiru. Maqaa dha'uu hin barbaadu.
Kanaafuu dubbii dhumarratti, haasaa dhumarratti, gocha irratti, amma kanaan dura sagantaa tokko irratti aniifatti kaafnee dubbanneerra. Riisaa dhumarratti natti fakkaata. Amma paarkii achi amma masaraa keessatti ijaarame sana mootota kanaan dura Oromoo ajjeesaa, Oromoo seenaa Oromoo keessatti namoota seenaa xurii qabanu, dhiiga Oromoo harkarra qabanu, namoota Oromoon balaaleffatu. Siidaa isaanii ijaartee, suuraa isaanii kaaftee paarkii keessatti ol kaaftee kaa'uun kun amma namoonni kana barbaadanu hin jiru ta'a. Garuu fedhii yookaan immoo quuqaa sabaaf sablammoonni adda addaa qaban uummanni kibbaa Oromoon uummanni Tigraay illee qabanu kana eeguutu sirra jiraa ture. Kana leellisuun madaa kanaan dura namni qabu sabni qabu tuttuquudha. Kun waan gaarii natti hin fakkaatu. Kunis dhiibbaa namoota isaan marsanii jiru kana. Ani Itoophiyaan maarraa jibban qabu. Akka kootti biyya Itoophiyaan jedhamtu sanayyuu eenyuun caalaa kan ijaare, kan dhiigaanis eege, kan itti du'e. Adwaasa jedhamuuf afaarfamu, isa kaleessa bara Haile Sillaasees lola godhame afaarfamu. Adda dureedhaan kan biyya sana eegee asiin ga'e, ijaaree asiin ga'e Oromoodha dhiiga isaatti dhangalaase. Sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Abitamus buddeenaas jedhee sitta seenu biyya sana yoo bade, yoo biyyi sun badee jedhee diigamee jettee kan caalaatti kan miidhamu Oromoodhaan jedhama. Maaliif biyya sana kan godhe akkuma jirutti Oromoo waan ta'eef akka biyyi sun diigamtu hin barbaadu. Biyya sana keessatti mirgi sabaaf sablammoota hundaa Oromoon akka qabeenya isaatti, akka baay'ina isaatti, akka seenaa isaatti, akka biyya sanaaf gumaatanni biyya sanaaf godhetti mirgi isaa eegamee fi kabajamee akka abbaan biyyummaa itti dhaga'amu gochuudha kan barbaachisu waan jedhuun qaban yaada kanatti amana. Alan kana dubbadhu immoo garuu yaada biraa obboleewwan koo warra yaada biraa qaban karaa biraa kanatu nu baasu warra jedhamu immoo yaada jaraa nan kabajaaf nan jaalladhaaf. Ilaalcha isaanii nan kabajaa jechuudha. Kanuma yaadatti kaaftee karaa irraa xinnoo dabeera natti fakkaata. Waa'ee TPLF kaaftee turte amma jaruma sana nuu wayyaa warri jedhu waan kana dhaga'an jira. Jara sana nuu wayyaa waan jedhu. Ani jarri sun nuu wayyu. Jarri sun nuu wayyu. Miniliikiin seenaa Oromoo keessatti ilmaan Oromoo dhumiinsa ilmaan Oromoo keessatti ga'e keessatti miniliiki amma ammaatti kan caalchifnee balaaleffannu lafaa kaanee miti gocha godhamne waan beeknuudhaaf waan saba keenya irra ga'e waan beeknuudhaaf. Isatti taanee akka kootti Oromoo kan cabse, Oromoo kan miidhe akka TPLF hin jiru. Waa'ee saba Tigraay dubbachaa jiran hiyyoota gaggaariin qaba. Akka dhaabaatti TPLF hin caalaa kan Oromoo cabse hin jiru. Kanaafuu amma TPLF wajjiniin jara nu wayyaa, jara wajjiniin alaa humnaa, jara wajjiniin qindoofnee kana goona wanti jedhu kuni anaaf naan galu. Goon namoota kana jedhan abaaruullee barbaade irraan of fageessa yaada kanarraa. Of hin dandeenya. Eenyutti hirkachuu iyyuu dhiifnee hin barbaachisu. Of hin dandeenya. Nu saba guddaadha. Beekaa qabna. Kanaafuu eenyutti iyyuu hirkachuu hin barbaachisu. Waan jedhu qaba. Meegaa waa'ee TPLF kaafte waan gaariitu naa dhufte gaafii koo taanutti siichaa. Waa'ee TPLF diteelii kan keessan gallu filmaata godhuu danda'u moo hin danda'ane kan jedhu warri kan irratti ogummaa qabu ekspertooti ta'a. Warri seera tumuu, warri seera hiikuu, warri seera fooyyessuu irratti dubbatanii yaada adda addaa kennamaa jira. Maajoriitiin garuu filmaati sun akka hin taane kan sajjestii godhutu baay'ata jechaadha. Haa ta'uuti isaan immoo haala fedhe keessattuu kana raawwachuun dura jira kan jedhu qaba. Kanaan walitti hidhatee namooti 52 kan keessatti argamu abbootii amantii warra gurguddaa amantii musliimaa, amantii ortodoksii, amantii protestaantii, amantii abbootii gadaa karaa waaqeffannaa
jechaan amantii gurguddaa biyya Itoophiyaa jiru keessa kan jedhan warri hoogganaan olaanaan nama 52 Maqalee dhaqee warra TPLF dubbisee isaanis deebisaan jedhanii TPLF kophaatti wanti dubbifamu hin jiru paartiin hundumtuu kan keessatti qooda fudhatu diyaaloogii akkasiitu maree akkasiin nu barbaachisa kan jedhanii deebisan jechaadha. Asirratti gaaffii lama si gaafadha barbaadu. Tokko akkaataatti social media reaaktii godhe akkaataa jaarsoleen kuni namoonni gurguddaan kuni yeroo araaraaf dhaqan kana social media irratti kabajaan abbootii amantiif malu in agarrean xiqqoo komeetu jira namootiin komatu meeshaa mootummaati jedhu mootummaan immoo ofiin kaanii ofiin ijaaranii deeman amma gaa ofiin ijaaranii isa deemanii mootummaan isa ergatu yeroo jarri kuni geggeessitoo amantii gurguddaa biyya Itoophiyaa keessaa ta'uunsaa wal lama gaafachiisu argitee bakka bu'aatu dhaqe miti maalootu dhaqe miti isaan wanni ta'e isa kana akkamitti ilaalta tokko kabajaan abbootiin amantiin akka aadaa keenyaatti qabaachuu qaban karaa social media reakshinii ture maaltitti fakkaataadha. Lammataa TPLF yookaan wayyaaniin waggaa 27 biyya Itoophiyaa bulcheera. Dhaabbilee poolitikaa amma hundumtuu walgahii mari'atu jedhu kana yeroo aangoo isaatii utuu danda'u dhaabbilee hundaa isa kaan hidhee isa kaan ari'ee nu mataa keenya nu hidhee gaazexeessootu nafin dhaabbileen siyaasaatu nafin isa kaan hidhee isa kaan mana hidhaatti ajjeesee isa kaan biyyaa ari'ee yeroo qabutti waan hin goone kana arrammoo akka mootummaan bilisiginnaa akka inni godhu gochuun isaa kun maaltti fakkaatame kan lamaa wal bira qabinaa deebisa. Waa lama inni yaada duuna dukaafne suni tu jaarsoleen hin deemin eeguma barreeffamni sun guyyaa lama booddeedha iyyuu wanti sun kan oduu irratti bahee dubbatamaa ture. Wanti gurra namaa keessa jiru jira. Namoonni tokko karaa mootummaatiin jaarsoliin kuni ofuma isaaniitii of kakaasanii deemanii numiti kan dhiibne waan jedhuudha nun qopheessine waan jedhuudha karaa biraatiin immoo warra mootummaadhuma warra PP warra badhaadhina kanatuyyuu qopheessee warra TPLF wajjiniin araaramuudhaaf kana godhee kana booddee karaan amma jarri deemaa jiru akka jara hin baafne waan baranii fi jara sanaa wajjiniin deebi'anii araaramuudhaaf kana godhanii beekanii mootummaadhuma beekaa qopheessee waan jedhutu jira. Kanarratti waa lama jaarsoliin ofii isaaniitii of ijaaranii namoonni biyya isaaniitiif qaban sodaa qabanu waan kana laaffisuu qabnaa calluma inneen ilaallu balaan bor yoo dhufee numa hunda gaaga'aa amantoota keenya warratti amanuu gaaga'aa biyya gaaga'aa mee kana keessa gallee yoo dubbanne yoo jedhanii walitti dhufanii haasa'uu mari'achuu hin danda'u ta'a. Eenyuun iyyuu hin yaachisa wanti sun warra biyya sana keessa jiru dhiisiitiin iyyuu hin yaachisa. Wanti kun godhameera nu keessattis kanaan duras jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo beektonni Oromoo aktivistoonni Oromoo itti hirmaatanii adda bilisummaa Oromoo bolawwan keenya warra bosona jiran warra hin lolla jedhanii warra jiila biyya sanarraa mootummaa biyya sanarraa qabnaa hin amannu jedhanii qawwee qabatanii bosonatti hafan dhaqanii mari'achiisuudhaaf deemanii turan. Jaarsummaan nu keessattis jira jechuudha. Aadaadhas immoo nus gooneerra. Wanti sun fiixaan ba'eera bu'aa gaarii fideera dhiiseera inni waan biraati. Yeroo adda addaa jaarsummaan godhameera nu keessattis. Jaarsummaan sun akkan itti amanutti waan mootummaan dhiibee Jawaar Mahaammadiin Fanafaa Baqqalee Garbaa fa'aa abbootii gadaa kana dhiibee dhaqaati jaarsummaa asobsiisa waan jedhee dhiibee kakaase natti hin fakkaatu akka kotti. Kana keessas sammaa kana keessas wanta akkanaa jira. Garuu maal jechuudha? Ala yaanni kun ka'ee jedhu mootummaan bilisiginnaas haa ta'u mootummaan naannoo Tigraay hin beekanuu jechuu miti. Beeku. Dursanii beeku waan kana. Itti yaadamee ji'a tokko ji'a lama torban sadiin dura qophaa'eetti dubbatameetuyyuu wanti kun kan qophaa'e hin beeku. Mootummaan Finfinnees gara Tigraayitti ala geessu gargaarsa kennee fi ergee mootummaan sunis akkamitti akka simanna jedhanii hin beeku kana. Yaada ka'us hin beeku. Akka waliigalaatti kanatti naa kaaftemmaa sooshaal miidiyaa kanarratti kabajjiin jaarsoliidhaaf kennamaa jiru kuni waan jiru hundumtuu akka fedhii isaatti fudhata. Karaa nama keenyaatiin wanti jiru anillee amma tokko wantan itti amanu rakkoon amma guddaan biyya sana keessatti mul'achaa jiru naannoo Oromiyaa keessa kan du'aa jiru Oromoodha.
warri Tigraay warri TPLF wette qawwee mataa isaanii qabu, loltuu mataa isaanii qabu, daangaa isaanii sana marsanii eeggatanii of kabachiisanii jiraachaa jiru. Uummanni Tigraay ammas amma makka jara deemsisu hin beeku yoo xinnaatee daawoo qaba. Nama xiiqii isaanirraa hittisuu qaba. Akkuma mootummaatti of ilaalanii jiru jechuudha. Oromoo keessa kun hin jiru. Oromoon du'aa jira. Jaarsoliin, abbootiin, haadholiin ijoollee irraa du'aa jiru. Ittuu kun jiru kana hiikuudha mannaa maaliif iyyuu gara Tigraayitti deemanii duraa. Mootummaatu erge warra jedhu maaliif achitti erge jara kana wajjiniin iyyuu araaramee borimmoo Oromoo irratti hacuuccaadhuma isa kanaan dura barame irratti dabaluudhaafi karaa biraatiin immoo tuffiidha waan jedhurraa ka'anii namoonni keenya quuqama waan qaban waan kana irratti gaddanii fi yaada dhiyeessaa turan. Egaa waan kana anillee nan qooddadha. Fuula duratti waan jarri yaade hin beeku. Jaarsoliin kun gara Oromiyaattis adeemanu warra mormitoota saba Oromootiif falmaa jiran kan mirga Oromootiif falmaa jiran kan dhaqanii haasofsiisanu akkamitti yaada qaban hin beeknu waan kana. Waan sanarraa waan ka'eedhaan egaa warri tokko warruma warra TP bilchiginnaa jibbanu kana warri biraa immoo warruma TPLF iyyuu deebitee aangoo biyya sanaa irratti dhufuu hin qabdu warri jedhanii maaliif jaarsummaan itti ergama jedhanii warri mormanus jiru. Kamiin iyyuu haa ta'u garuu akka aadaa keenyaatti akka amantii keenya biyya sanaa keessatti hundumtuu aadaa jaarsummaa qaba. Abbootiin amantii jaarsoliin biyya akkaataa wal dhabiinsa hiikanu qabu. Waan sana kabajuu qabna natti fakkaata. Namoota hangafoota namoota gurguddaadhaan jara kana yaada jara kabajuu qabna. Fiixaana bahuu hadhiisuu nagaan biyya kana keessatti bu'uu qabaa jedhanii yaada jara fudhatee ka'e kabajuun barbaachisaadha akka kootti. Karaa biraatiin isati amma gaa bu'aan jaarsummaa sanarraa argame maanni yoo jennu warri TPLF nu duwwaa wajjiniin miti dhaabbilee biyya sana keessa jiranuu maqaa sabaa fi sablammiilee biyya sanaatti keessa jiran hundumaa wajjiniin gatteenyee mari'achuu haasa'uu qabnaa kan keenya duwwaa miti kun rakkina biyya sanaa inni kun wajjiniin araaramuuni waan jedhan kaasaniiru jedhan gaariidha. Akka kootti yaada sana kaasuun gaariidha. Egaa kaleessa jarri gaafa taayitaarra jiran hoo gaaffiin kun ka'aafii ture. Ala sana hoo kana hin goone jarri. Har'a gaafa jarri taayitaarraa ari'atamanii jedhanuyyuu kana jedhuu wanti sun yaanni jarri kaase suni paartii hunduma jaras hirmaachise paartilee warra biraas hirmaachise biyya sana keessatti nagaadhaaf tasgabbii badhaadhina amma Dr. Abiyyi dubbachaa jiran kana hin fidataanaan haa ta'u. Karaa sanaan fudhadha waan kana akka yaadaatti gadhee miti. Yaadan sila barreessa sana keessattis kaaseeraman. Hundumtuu dhufee dhimmi biyya sanaa na ilaallata. Dhaabbilee siyaasaa duwwaattuu hin ta'in warri civic organization jedhamu kun namni hundumtuu dhimmi biyya sanaa na ilaallata jedhu dhufee dubbatu taa'ee akkan hubadhetti yaanni maddamar jedhamu suniyyuu sana natti fakkaata. Yaada adda addaa walitti fidde koomalee ittuun jedhin yaada keenya walitti buufnee yaada irratti walii galleeni biyya kanaaf saba sana hogganna yaada jedhudha. Kan ta'uun irra qabus falli jirus kana. Gara xumuraatti Bafiqaadu amma kan nuti barbaanna kooti jetteyyuu biyyi sun gara nagaatti dhufuudha. Aadannoo tokkotu jira. Qawweedhaanii furmaatiin dhufuudha hundumatu. Fakkeenyaaf warri naannoo Oromiyaa keessa yoo fudhannee warri bosona jiraatee lolaa jiru kuni qawweedhaanii furmaatiin dhufuu gatteenyaa haasofnu kan jedhu ergaa dabarsu. Mootummaanis gama isaatiin qawweedhaanii furmaatiin dhufuu gatteenyaa haasofnu jedhanii dabarsu. Akka furmaatiin dhufneetuma beekanii garuu walitti dhukaasaa jiru. Inni gamaas furmaatii qawweedhaan dhufu jedha. Waanuma anaafatirratti walii gallu waan yuunivarsaaliidha amma kun. Qawweedhaan furmaatiin dhufu kan jedhu addunyaadha. Addunyaa guutuutti tapana kana. Maaliif qawweedhaanii waljeeqaama jiraatta akka Taalibaan akka Alqaayidaa akka Boko Haram wanni kana warra rukutaama jiraattarraan kan hafe
Harka warra ICC wanni Siiriyaa fi Iraaq keessatti wanni ta'e kana akkuma kana wal rukutaa jiraachuudha malee qawweedhaan furmaati dhufee hin jiru. Warri garuu nagaadhaan wanni ta'e biyya akka Tuuniziyaa fa'aa warri nagaadhaan godhate nagaadhaan itti milkaa'aa jiraata jechaadha. So kanaafi really dhugaadhaa inni amma qawweedhaan furmaatiin dhufu warri inni jedhamu kuni karaa mootummaa ta'u karaa riphee loltoota warra bosona jiran jennus haa ta'u dhuguma qawweedhaan furmaatiin jiru isaan jedhanii statementii isaan baasan kun really dhugaadha moo maal jettati qawweedhaan furmaatiin jiru jecha qawwee walitti dhukaasu maa inni mee ati wanni taate kanaan cufna. Waalam ani rakkina qawwee kana nan beeka. Qawwee baadheen beeka. Rakkadhees nan beeka. Amma inni akka inni gadhee ta'es qawweedhaan loluun akka inni gadhee ta'es nan beeka. Qawwee baattee bosonatti galuuni filannoo miti. Akka duutu beekta. Lubbuu kee kennuudhaaf dhatta. Kanammoo namni ilmi namaa rakkattu malee cinqamtu malee kanatti hin galtu. Akka koo akka kee akka namoota bira biyyaas ba'anii biyya isaanii keessattis immoo lubbuudhaan jiraatanii gammadanii bashannananii saamanus hojjetanus jiraachuun hin danda'amu. Ani obboleewwan keenya warra qawwee qabatanii bosonatti galanii jiranu kana ani balaaleffadhu karaa kootiin jiila qabu sodaa qabu miidhamaniiru reebamaniiru cabaniiru in sodaatu. Warri gadii kun akkuma sila sitti himma abiyyi abjuu gaarii qabaachuu danda'a. Garuu amma godaatti mootummaa jarri bulchu kana yoo qulqulleessuu hin dhabaanne dabballeen ganda poolisiin ganda ati ilaalcha akkanaa qabda jettee yoo nama hiitita yoo nama reebdita yoo nama ajjeefta ta'e teessee hin duutu teessee ni dhabda. Kana ammayyuu gumaacha gochaa jiranuun namoota mootummaa sana keessa jiran mootummaa naannoo Oromoo keessa warra jiran warra godaatti warra gandaatti gadi bulchaa jiranutuyyuu rakkina kana uumaa jira. Hidhaa keessaa baqachuu qabda. Yeroo hin qabnuudhaaf malee fakkii adda addaa kaafnee eenyuun caalaa warra loltootaa kana caalaa mootummaarraa eegama. Maaliif mootummaan kun taaksii sabni kaffaluun budhamu saba bulchuudhaaf fedhii saba hojiirra oolchuudhaaf ajjeesuu duwwaadhaaf miti. Kan mootummaan mootummaa ta'u saba sana taaksii kaffalee qaxaree hojjechiisaa jira. Amma akka kana beeknu hin beeknu malee. Kanaaf mootummaarraa waan caalaatu eegama. Wanti sun godhamaa hin jiru. Amma dheengadda barreessuman jedhe kana keessatti kaafneerra. Namoonni du'aa jiranu jiru. Lubbuun nama tokko mootummaa tokkoof gatii qabdi. Mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa gadi ba'anii achitti wanta akkanaa godhameera. Namni abaluu jedhamu kun du'eera. Eenyullee ajjeesu du'eera. Kanaaf baay'ee gaddinaa. Rakkina jiru kana immoo hiikuudhaaf yaallaa jedhanii an dhageessee beektaa. Waa'ee mootummaa sana irratti gadi ba'ee kan dubbatu amma Taayyee Dandanaadha. Kan ta'u amma pirezidaantiitti amma xaqalaa ministiriitti isaayyuu jennee amma nu yaannutti. Maqaa namaallee dha'uu hin barbaaduun ture. Garuu gadda isaanii itti dhagaamumsa isaanii ibsuu qabu. Mootummaan akka mootummaatti gadi ba'ee kana dubbachuu waan kana ilaalan tuffii fakkaata. Mootummaarraa waa baay'ee ta'e gama warra dhiphee loltootarraa jechuudha. Karaa biraatiin warra mootummaa adda bilisummaa Oromooti gaa waraana adda bilisummaa Oromooti namoonni tokko tokko akkana jedhanii waamuu hin barbaadanu ta'a. Ani akkanuma jedhee waama. Kaayyoo tooftaa adda bilisummaa. Maaliif akka jedhanii waama sitti fakkaata adda bilisummaa Oromoo amma gaa adda bilisummaa Oromoo wanti jedhamu duraanii adda bilisummaa Oromoo 2-3 ture jennee biyya bakkeettaa ta'a turre amma kan laayisensii adda bilisummaa Oromoo jedhee wanni itti argate kan yaaldaa ibsaatiin geggeeffamu jechaadha. Isaan immoo yeroo hundumaa hinaalu gadi ba'anii labsaniiru waraanni na jala jiru waraanni naaf abboomamu kana booda kan maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhatee bosona jiru hin jiru kan jedhu wanni godhaniiru. Kanarraan kan ka'e namoonni adda bilisummaa Oromoo miti kan jedhuun wanni ta'u kanaatillee wanni ta'u sirra jiraata. Waan namni tokko ittiin of hin waamne lakkii siyumaa jechuun kun xiqqoo argitee karaa mootummaas waan akkasii jedhu beektanii adda bilisummaa Oromoo hidhata qabaa isaan hin qabdu jedhu jechaadha. Kanarraan kan ka'e maqaa adda addaa itti kennama siin jechuuf kan jedhe barbaada.
Ani sirriidha nan hubadha wanti jettu. Ani sama namoonni shanee maal jedhanu kana ani jechuu hin barbaadu. Shanee wanta hiikaasaaf waan hin beekuudhaafani. Falli gaaffii Oromoo kan deebi'uu danda'u qawwee duwwaadhaan miti. Miree ofii mataa isaatiin murteessuu Oromoon mirga qabaachuu qabaa kan jedhanudha. Qawwee duwwaadha fala jedhamu qabu. Gara sanatti akka deebi'an barbaada. Isaafis akka bakka kennan barbaada. Yoo dhumayyuu qawwee duwwaatti ciccira jedhanii inni hin baasu. Kaayyoon inni ganamaa kan adda bilisummaa Oromoo qawwee duwwaadhaan rakkina biyya sanaa hiiknaa Oromoo abbaa mirgaa goon abbaa biyyaa goontu kan dandeenyu. Qawwee duwwaadhaan kan jedhu hin jiru. Isa sanaafis iddoo kennuu qabu. Qawwees lafa kaanii haasaadhaafis mariidhaafis iddoo kennuu qabu warri mormitootaas waan jedhuun qaba. Okay. Galatoom. Jiraachuu jaraatti amanuudha. Yaada jaraa fudhachuudha. Yaada sana kompromaayiz gochuudha wanti barbaachisu. Accept gochuudha. Toleraansii duwwaa miti. Tokko kana kabiraati dhuma irratti wanta jechuu barbaadu karaa kamiin iyyuu jiraatu mootummaarras warri jiru haa ta'u warri lolarra jirus haa ta'u warri mormitoota taayitaa eeggachuudhaaf deemaa jirus haa ta'u warra TPLF sanas haa ta'u egereedhaaf yaaduudha. Nu hamma har'a akkamitti taayitaa qabanne risoorsii biyya sanaatti fayyadamne tujaarattiin taane kabajattiin argamne jiraannaa maqaattiin horannaa ittuu hin ta'in dhaloonni bara eger dhufu kun akkamitti biyya akkamii dhaloota dhufuuf dabarsinee kennuu dandeenya akkamitti qopheessuu dandeenya waggaa 50 waggaa 60 dhufuufi biyya akkamii saba akkamii qopheessuu tunurra jira waan jedhu irratti walii galuu qabu sana yaaduu qabu isee har'aa kana duwwaa akkamitti irraa nyaannaa wareegama har'a kaffalleef bu'aa akkamitti har'a irraa machan har'a facaafannee bor akkamitti irraa nyaanna isee jettu kana dhiisuu barbaachisa hundumtuu dhaloota dhufu waggaa 50 60 dhufu fuulduraatti yaaduu barbaachisa waan jedhuun qaba kanuma wanta itti akka nama dhuunfaa tokkootti hin dubbadhe akka gaazexeessaa tokkootti hin dubbadhe barreessuu malee xinnoo haasa'uu hin danda'u rakkinaan qaba kanarratti waanan dogoggoree waanan immoo irra deddeebi'eeti yoo jiraate dhiifaman gaafadhaa galatooma. Ulfaadhu Bafiqaadhu akka gaarii taasifte barreeffatu qofaatti dubbachuus hin dandeessaa dubbiin kee immoo madaalawaadha. Yaada ati dhiyeessite keessatti yaada mataa keetii yaada dhuunfaa keetii akka ta'ettan si kabajeessii fudhadhaa. Baay'ee isaa irratti walii galla. Kanaafi keessummaa kabajaa koo irra taatee naa dhiyaachuu keetiif galatoomi. Yeroo biraa immoo sagantaa biraa walitti deebina. Nagannaa jiraadhu Bafiqaadhu. Nagaatti galatooma. Daawwattoota keenya egaa maree Bafiqaaduu gaazexeessaa Bafiqaaduu Morodaa wajjin qabaachaa turree kana fakkaata turee yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebina nagannaa jiraadha.